Bika addisi da dhukaasa hin beenu bika dhukaasa takka argine hin beenu ba ittinimtu atin jette ani takka dhukaasa hin beeku bakka dhukaasa kanas dhaquun barbaanne yoo ta'eef nageenya naannoo Oromiyaa kabachiisuudhaafin kanan dhiyaadhe yookaan ammoo jalqabas ka walitti nu qabanii nuun ka'an dirree leenjii dhaqxu jedhanooti malee Tigray sinfinnaa miti jetti obboleettiin jennatu kan ishee qofaa miti guutuu Oromiyaa keessaa humnaan bakka adda addaatti namoota guuranii fedhii malee naannoo Tigray kan geessanii nafxanyaadhaaf lochiisaa jiranidha. Ashama harka fuudhe kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota chaanaal Amintu nageenyi rabbii guddaa bakkuma isin jirtanii qilleensarraan balali'ee isin biraa qaqqabu. Ani nagahaadha. Warroonni dhiyeenya kana chaanaala kanatti makamtan chaanaalli kun chaanaala Amintu kajiru kana subscribe gochuudhaan maatii nu ta'u nuti dabalamaa isiniin jedha. Egaa maarree kabajamtoota keenya inni narra qabadhee isiniif dhufe naannoo Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti osoo gara waraana kanatti achi hin dabrin Oromiyaa yeroo ammaa kana maal fakkaatti? Oromiyaa yeroo ammaa kana tasgabbii argattee jirti. Tasgabbii jechuun duraan guyyurraa namni osoo hin du'in osoo nuti hin dhagahin kan oollu hin turre jechuudha. Amma garuu hanga waraanni kun asii achitti achi dacha'e Oromiyaan hamma tokko harmeen Oromiyaa hamma tokko isa fuulduraatiifis yaaddus isa fuulduraatiif yaannus hamma tokko amma ajjeechaan Oromiyaa keessas tahee dhaaba adda bilisummaa Oromoo woboo irratti ajjeechaan adda addaa duraan raawwatamaa ture dhiheenya kana torbee tokkoof baay'ee tokko hir'atee jira jechuudha. Kana jechuun kan nageenya uummata Oromoo dhorku mootummaa kana ta'uu isaa asumaan hubachuun danda'uu qabna jechuudha. Gaafa mootummaan asiin zamacha jedheetiniin gara naannoo Tigraayitti hundisaa waraana isaa fe'atee deemu Oromiyaa yeroo ammaa kana balaa biraatiif hin saaxilamnes nagauma isiitiin jiraattaa jirti jechuudha. So balaa rakkoon guddaan biyya keenyaa kan ta'e mootummaa kana malee walaa shanee walaa TPLF walaa gayra walaa maali miti jechuudha. Rakkoon guddaan bulchiinsa Abiy Ahmad qofaa jechuudha. Egaa maarree inni lammaffaan immoo kutaalee Oromiyaa bakkoota adda addaa keessaa miidiyaaf isaa yoo ibsa kennan warroonni miidiyaatti dhiyeenya qaban yoo miidiyaaf ibsa kennaa jiran fedhiidhaan dargaggoonni akkana tahaa jiranii haa jedhan malee dargaggoota tokko afaan faajjessuudhaaf miskiin akkanaafsii kan quban qabne nalaalee fakkeenyaaf ani uummata kanatti dhiyeenya kan qabu yoo ta'e mallaqa isaan irraa hamma tokko fudhadheet haa kaanu waraanaaf haa kaanu jedheetiniin ajandaa uuma jechuudha. Gaafa ajandaa uume warroonni quban qabne anis dhugaadhaan waraanaadhaaf kan ka'u itti fakkaateet nafaan azii jedhanii waraanatti duudu jechuudha. Ani gaafa kana isaan dhimma isaan erganii ibsan baheera waan ta'eef isaan irraa waan barbaadu sana fudhadhee ufduuba jalaa deebi'a jechuudha. Gaafa ufduuba jalaa deebi'u kuuwwan nuuri nalaalanii kutan sun kutaniiran jechuudha. Bakka leenjiitti addaan nu baase yookaan ammoo bakka ramaddiitti addaan nu baase jedhanii yaadanii malee isii tana hubachuu hin danda'anii jechuudha. So bakkoota adda addaa kutaa Oromiyaa adda addaa keessatti humnaan jechuudha. Fedhii malee humnaan waraana deemtu yookaan ammoo dirree leenjii deemtu. Yeroo baay'ee uummanni Oromoo baay'eenis Oromoon dirree isaanii dhaqanii erga leenji'anii booda wobootti makamuu kan filatan baay'eedha. Yaada kana mataa keessatti qabatanii kan deeman baay'eedha. Qellem Wallaggaa ስሜ ቀበኔ አምባ ይባላለሁ። የተወለድኩ ቀለም ወለጋ ነው አለች። አከምት ገራ ሎላ ከነት ዲሴንቴ ani bakka lola ta'uu isaan beeku mana leenjii deemtu jennaan mana leenjii deemee halkan nu kaasee ammas hin deemtu jennaan makiina yaabuu malee iddoo akkasii irratti hodhanii wanta isaan nutti himan hin qabnu ne እኔ ያለች ወደ ስራ ቦታዬ የመጣው ጊዜ መሰልጠኛ ቤት ነው አመጣኝ። ከደሞ መሰልጠኛ ቤት ደሞ መኪና ላይ ወጣ አለና መኪና ላይ ወጣው የት እንደምሄድ አላውቅም። ከዛ ድንበር ነው አለኝ እዛ እርኮ ያለች ዱካስቴታ አሪሎ ላሱን አከሚዳ ኖካስ ነቦ ኖካስ ነ ዱካስ ነ ኔሽን አከምት ቀበምተ ከምት ቀበምተ ማን ነው ትሬዲ እንታ ሶዳዴ መነሴኔ ጋር እዛ እንዳለች እኔ ውጋ ውስጥ ነበር ምንም አልተኮስኩም። ሲያዝ ደግሞ ቤት ውስጥ በቃ አዲስ ይረዱ ኳሳ እንበኑ በቃ ኳሳ ተካል ግን እንበኑ
Itti nimtu ittiin jette. Takkaa dhugaa sarginee beenu madaanaalee minneen kakadhaaf kun koo kolfan barbaadu bar. Minin daalachisamaa inni addis neenyi. Ani koon qabamuun ture dunu lolee keessa ture si jemmir maaramii. Matokkos alchilime altamaarukume inni addis neenyi. Dhagahi akkam barachuun barbaada gara fuulduraatti dhukaasuu haala deebiichaa. Barbaadu maatii kootti galuun barbaadu kolfiineeti maaf kofaltaa. Garuu osoo bakka saniin hin gahin isaan jechuudha. Osoo bakka saniin hin gahin leenjii takka malee akkuma amma viidiyoo tana dhageettanitti akkuma amma viidiyoo tana dhageettanii dabartan kanatti leenjii takka malee muuxannoo takka malee leenjii takka malee fuudhanii waraana geessan maal goota ati mee bar waraana bar tokkosu jiranii bar inumaayyuu ati irreen kan kee jabaatuyyuu irree lallaaftuu akka xiyyaa tanaa miti tuni tokkosuu hin dandeettu jechuun ni tokkostaa hamma tokkosuu dandeessa biyaasee tolee aansitee isaa tokkosuu dandeessa hin dandeessu gonkumallee osoo leenjii takkan fudhatin ni dadhabda leenjii ittiin qabdu irreen kees hin jabaanne laafaa deemta jechuudha ni laafta jechuudha namni leenjii fudhachuu qaba. Namni humna waraanaa keessatti makamu yoo xiqqaate waggaa tokko oliif kan inni leenju. Waggaa tokko oliif. Waa milishaa gandaa isa qawwee duwwaa baatteetiin nama sodaachistuu miti jechuudha. Waraana jechuun kan itti qajeelan waraana. Kallattiidhaan wal waraanu jechuudha. Achii kan humna qabuu fi kan leenjii qabu yoo tokkose anasi daqiiqaa 2-5 yookaan daqiiqaa 10 yoo tokkose hin dadhaba. Irreen kiyya na laafa lapheen kiyya dadhabuu mala taani fedhiidhaan hin deemne dirqiidhaan na duubaan jira gammachuun natti hin dhagahamu akkamitti ree moo'ichi eessan argama. Moo'ichi gara kana eessaan argama ni argama gonkum natti hin fakkaatu waan argamullee natti hin fakkaatu jechuudha bakka hawwii fi jaalalli gammachuun keessa kan keetti sitti dhagahamee hin jirretti bakka fedhiin sitti hin dhagahamitti wanta tokko waan hin danda'u jedhee namni tokko sirra kaayeyyuu Jawaar dubbatee ture jechuudha biyyaansu xiqqaate waggaa 8 waggaa 7 dura jecha kana dubbatee gaafa qabsoo kana seenutti jecha hin danda'u impossible jecha hin danda'u jedhu tana ummanni Oromoo yeroo kamuuf keessaa baasuu qaba jedhe laal dargaggeessa tokkocha kan waraabessi 7 na yaadadha gammaallee abdii fiixeettu intarvii godhee qophii sana abdii fiixeettu qopheessee Minneapolis Minnesota natti fakkaata dargaggeessa waraabessi 7 nyaatee guyyatti hin fidne kan osoo qabnu impossible yookaan ammoo hin danda'u isa jedhu kana sammuu keessa yoomillee horanneetiniin uffaanaan deemuu qabdu ni dandeenya jedhe yaa ni dandeenya wanta hin danda'amu jedhame sanuu dandeessisee waggaa muraasa waggaa 5 waggaa 4 keessatti jijjiirama guddaadhaan ay baasee jira jechuudha kanaafuu wanta hin danda'amu jedhee namni sitti murteesse tokko ati yoo fedhii qabaattee gammachuu qabaattee hamilee qabaattee dandeessisiifta jechuudha cichoomina keetiin fedhii malee gaafa waraana kana duuba goranii itti si dhiibanu asiin dirree leenjii si finne jedhanii waraana si dhiibanii waraanuma tokko sanis si geessanuu maaltu sitti dhagaamame akka nam tokko bakka kan kee bu'uuf laalime bakka kiyya bakka nama sanii bu'uuf laalime maaltu sitti dhagaama wanni sitti dhagahamu indee ani dirree waraanaatii miti kana leenjiidhaaf dhaqee yookaan kaayyoon kan kee waraanaayyuu miti nageenya Oromiyaa keessatti eeguudha tahaa yookaan wanta biraate jechuudha kaayyoon kan kee gaafa cadhiftee waraanuma bira geette hoo wanta addaatu sammuu keetti dhagahama miirri kan keessi keessatti du'a ni laafta walumaa galatti hamilee hin qabdu of duuba deebi'uuf waraanni si duubaan jira hin qabdu carraa biraa loluudhaaf hamilee itti hin qabdu garana jechuudhaaf duubaanis sitti cufe warri duubaan si oofe kun baru si duubaan jira bara ta'i deebinaaniin ergamtuudha bara ati of duuba deebitee hin galta taanaan ergamtuudha bara ergamtuu juntaa siin jedhanii bara akkamitti of duuba deebita siin jedhan leenjii takka malee waraana si oofanii akkam goota yoo carraa argatteef afoo dhaqxee booji'amuudha akkuma amma viidiyoo tanaa jechuudha yoo carraa argatteef yoo carraa argachuu baatte atuu duuteerta kalaas si dhumattee jirti yoo carraa argatteef ammoo booji'amuun siif carraa guddaadha of duuba deebi'utti hin dandeettu ergamtuudha ni duuta yookaan ammoo biyya gante yaa biyya gante yookaan ammoo ergamtuudha ni ajjeefamta of duuba deebinaan garana jechuu hin dandeettu fuuldura malee fuuldura dhaqxee harka kennachuun siif carraa guddaadha jechuudha kanaafuu bakka hamilee fi miiraa fi ufittummaan
uf gaafattee ufiin hoggantee waan kun kiyya jettee itti amanteen deeminitti mo'achuun kan keen argamu. Yoomilleen argamuufillee taa'u jechuudha. Kanaaf biyya Oromiyaa keessatti bakkoota adda addaatitti dirqiidhaan ijoollee xixiqqoo miidiyaaf yeroo ibsa kennan nuti kan fuunuuf jalqaba irratti leenjii kanaaf dhaquun ulaagaalee hedduutu barbaachisa. Gurra kiyyaan kan dhagahee fi kan namarraa qoradhee dhagahe mucaa namni tokko dhukkubaa tokkotu jira. Akka naannoo keenyaatti ni dhukkubsata jechuudha. Ni dhukkubsata namni kun deemee waraana makamuu gaafate mootummaan. Waraana makamuu gaafannaan akkanaan dhukkubaa jedhee dhukkubbiin isaa sun waan badhetti illee mul'atee jiruuf dhukkubbii kanatti mul'ise. Lakkii kun homaa rakkinnan qabuuti. Garuu beeki waraana seenuudhaaf ulaagaalee adda addaa barbaachisa. Tokkoffaati kiiloogiraamni kan kee kiiloogiraama meeqaatamii 50 ol wala 45 ol waan akkasii ta'uu danda'u qabda. Akkasuma wajjaan kan kee hin madaalama. Akkasuma qaamni kan kee kun ni madaalama jechuudha. Meeshaa kiiloo meeqa baattee deemuu akka dandeessa ta'uu walitti madaalchisanii deeman jechuudha. Kun ni madaalama. Istiraatejii yookaan immoo wanti adda addaa qaba, ulaagaa adda addaa qaba. Ilkaan kan kee guutuun isaa nagaa ta'uu qaba. Wanta adda addaa qaba jechuudha. Mudaa takka ofirra dhabuu qabdaati jechuudha waraana makamuudhaaf. Garuu inni ammaa kun ijoollee umurii xixiqqoo yeroo miidiyaadhaaf kennan nuti umurii ijoollee xixiqqoo hawwiidhaan ijoolleen akkana jettu nuti irraa dhoogina malee namni hirmaachuu fedhu baay'eedha. Kuni kijiba. Kuni dhugamatti kijiba. Kana maatii keenya kan biyyaa hubachiisuu danda'uudha qabna nuti. Hubachiisuu danda'uudha qabna jechuudha. Isaan akka miidiyaa OBN qofa dhageeffatan yoo ta'e dhugamatti fakkaata. Miidiyaa jechuun bakka guddaa akka inni saba tokkoof qabu OMN qilleensa Oromiyaa bilisoomsisan irraa hubachuu danda'uudha qabna jechuudha. Walii gallaan kanaaf ummata keenya kan biyyaa kan waa'ee kana quba hin qabne irraa dhageessisuun nurraa warra sirriitti quba ol qabu jechuudha. Nurraa jiraata jechuudha. Hagaluma isin jechuu barbaadaa kabajamtoota jaallatamtoota keenya hanga qophii biraatii walitti deemuutti fayyaaf nagaa keessa naa jiraadhaa. Baay'ee baay'ee.